Jedheen seenne malee barnanii nan gaafatama jedheen seenne bar durayyuu atti adeemsuma keessaa jedhanii malee. Gaaffii gaafachuun kellee bareedaadha garuu isaanii beera malee gaaffii jalqabdina isaatti dheeraa ta'e tanu malee. Ayyee. Yoo gaafachuu barbaade deegaa tokko idduutiin gaafattaa? Abbo Talhaan illee salaataa deeman. Kan korra keenya ammoo. Abbo Talhaan illee. Kan korra keenya ammoo. Masjida waan seenuu jedhuufi garuu ammaatti yoo barbaade gaafachuu dandeessa. Qoy. Wayini haadha koo amma kan korra keenyaan daqiiqaa tokko fayyadamaa? Jechuun maa silaa gaaffii naan deebisne silaa fadlaadha kan kee tirfii jechuudha. Kan koo silaa naan deebine tirfiidhuma si eeyyameetuma gaafadhu jechuudha malee. Kan koo naan deebisne gaa? Akka ajaa'ibaatti jamban illee jambi garuu fakkeenyaaf mana keessaa naannoo seenee malee nama kan biroollee seenu gaaffiillee gaafadhu gaafatamullee kabajaa waan hin jirreef. Uummata kanaaf illee gaaffiidha bargaaffiin amma gaafadhu uummata kanaaf illee gaaffiidha wallahi maal sababni isaa beektaa kiristaanonni hundi isaaniif Yesuus Kiristoos nama guutuudha waaqa guutuudha jedhanii amanu miti. Yesuus Kiristoos gaafa abbaan na caala jedhu nama guutuu waaqa guutuu jedhee jennaa isin nama guutuudha waaqummaan isaa akkam ta'e jedhu yoo gaafatu. Yookaan qonnaa keessummees ta'e yoo sodaatte immoo karas nan dhiisaan rakkoo qabu. Wallahi isaati. Nan dhiisee baha. Kiristaana fedhee ta'uu isaatii 24 yoo ni gaaffii gaafate eenyu wallahi kiristaana tiktookii irra jiru nama waa arrabsu malee nama afaan baalagatu malee namni nuti deebisneef hin jiru. Maalin jedhe amma? Koi Abu Talhaa yoo jiraatan isaanitti sila barsiisee. Laa salaanni waan gahee fi isa. Laa. Amusi waliin maleen dubbadhu kanas si waliin maleen dubbadhu jedhe. Yaalii feeree baakkees. Aansi nama gurguddaa jira akkasii. Laa rakkoon qabu. No waa'ee nama gurguddaa toon taane kanas dhiisi bakka. Erga haasawaa haasawuu barbaade malee nama biraa maaliif nama amantaa koo kabanyee nama kan kabanyee. Nama ofillee kabanyee hin barbaadu. Eenyuma faana dubbachuudhaaf hin barbaanne yoo si faana dubbadde si faana dubbadde kalas. Ana dubbaa wajjin dubbata masiira. Eshi ayyee haamo qorani. Isi gaaffii kan kee salaata deemu no isaanuu salaata deemuu nafanii bari salaata deemuu nafanii. Abbaa caalii yoo jiraattanii seenaa mee salaata na bukkee dhaga'e. Abu Talhaan mul'atu yaa jamaa warra gastii jala jirtan kun Abu Talhaan argitu? Abu Talhaan ni jiranii garuu keessa deebi'anii hafanii osoo jiraatanii baay'ee gaarii ture. Ana bukkeetti mul'atanii bara Abu Talhaan hin jiranu. Nama kana qaata raawwanne. Laa wallahi gaaffii kan kee waan barbaade ni gaafatta. Garuu amma ganaa wantoota ganaa waan. Dhagaa salaata ammasitti hin faarfannaa. Baay'ee kun faarfatta. Maal faarfatta? Faarfanne. Maal faarfatta? Mucaadoo deebiteetta? Faarfanna. La ilaha illallah. Koi mujatti kan ol deebisee doktorii kan ol deebisee kalas mana hoogganuun dirqama keessa. Okay, Munzuru. Jamila jirta? Yeroo deebitu hin deebi'a. Laala imboyin haala qofa. Laala salaatiin faara qofa imboyin ishee. Naannoo kanatti yeroo masanan deebi'a. Yeroo sana deebiin si gaafadha yeroo sana naa deebisa kabaja. Deegaa kun jaalatu. Namoota si wal gaafannaa ta'a. Masiidan jira. Waliin lolinaa immoo ishee Jamila asuutu. Annaman tokko ustaas annaman tokko. Ayyee. Salaatiin dhufa. Ayyee. Bareedu. Ustaas yoo dhufan abbaa caalii faa yoo dhufan gashaa Mariyaam sii kennee jira moonitara sii kennee jira Mariyaam. Yoo ustaas ani dhufan laalaati gashaa waliin lolinaa. Waliin loluu godha ustaas. Haadha ko. As deebi hafuura qulqulluu. Okay. Mary?
Obsi. Akaman referis. Nashidat sini bano? Wai, Jirta ada ko. jira nagafur. Baya kete. Galat rabbi jira naga akawati. Alhamdulillah nagajara. ما ورد يوبرا مسلمون ما عرفتن هي لا كوسشان بريسا لا كوسشان نمني جاري كيسا قالوا بربادة نمني ديو برا مسلم ما عرفت الشمرة اوكي ميتشو هي كيسا نعرف بس ورد يوبرا مسلمون ما عرفتن اسم بيكا وانت سابرينا أبشير أيه فولو كيني قابا namni bira namni kitaaba afaan oromoo barbaadan ka Dubaayii jirtan ka biyya keessa jirtan okay waan ofii ayyee keessaa hainaan jedhe warri dhiiraallee akkasuma harkaan taaptaaf godhaa manni kun mangana garee shaataa ta'uuf deema waan ta'eef xayyib rakkoon qabu warri gar musliimaa dhuftan jedhee walumaa galatti bilaalootaa fi sumayyoota warri gara musliimummaa dhuftan namni garee ruufaa barachuu barbaadan okay galatooma lubbuu teessaniif baratammaa namaaf hin barattani inshallah waan jiru isin qarqaara ayyee oromo ori ayyee galatoomi namni gara mootiin orba kana gaannufte namni yoo gara musliimummaa dhuftan jechuudha. Ayyee namni bira nama meeqa gahee Mariam? Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz ada koro tanah kabame, ada koro mali koro dong. La ilaha. Ma jirta sih? Ada koro, Yerusalem. Ada maal jettee kaadee? Ada koro rana qabe jetti. Isheen. Ada koro kaali jirta? Nagaadha Dr. Jamila. Wallahi si jaaladha beeta rabbummaa jecha si jaaladha qaata si beeka naman tuttuu amantii namaan tuttuu waan kee qabattee deemta si jaaladha. Thank you. Anillee si jaaladha maali? Si qofallee miti hunduma namaalleen. Okay galatoomi maamaatii. Ayyee Mariam hojjaase. Ana jinas walin taanu. Ustaz hojjasa asin. Ada koro. Wayye. Wanni si gaafachuu barbaadu waan takkatu jira beeyta. Taate? Hanga yoonaatti hanga asirra turteetti hedduu turtee jirta. Hanga kana hundaa'u maaltu siingalin jechuun maaliif Yesuus nama qofa jetteeti inamaniin ati hanga yoonaatti maaltu si dhibee? Angkoo goolabeera amma kan keessan gaafachuudha kanatti irratti wanti ammammaatti nama najisiifne yani hojii waaqayyoo sare kan itti amanee jiru argaa jira. Inni kan biroon immoo namummaa Kiristoos inni lafa kaa'ee jiru macaafaa waaqummaa Kiristoos lafa kaa'ee kan jiru macaafaa ergamummaa isaas macaafa lafa kaa'ee jira. Sababii kanaaf iyyuu wanti nama guutuudha qofa jedhee itti na amansiisee keessaa na baasu takka illee hin jiru bisii galee. Jechuun amma fakkeenyaaf Yesuus Kiristoos egaa bakka hedduutti illee akkuma ati beeytullee of ibseetii jira beeyta maalummaa ofiiti ibsee jiraami? Waaqummaa isaas ibsee jira akka namaa galu tokkotti. Bakka kamitti waaqummaa ofii ibseme? Bakka hundaattuu ibsee jira maxaafni qulqulluun. Namummaa isaas lafa kaa'ee jira. Dhaggeeffadhu kan nutti hime waaqummaa isaas wangeeluma. Kan namummaa isaas nutti himes wangeeluma si galee. Laali dhaggeeffadhu wanni jedhe barsii galtee mi dubbinan jechuu jiru. Yesuus Kiristoos bakka hedduutti waa'ee ofii ibseetii jira. Yeroo fi waa'ee ofii ibsu kan keessatti immoo namummaa ofiitii ibsee ergamummaa ofii ibsee bakka tokkotti illee anillee waaqa keessanii hin jenne ati maaf hanga yoonaayyuu namummaa isaa irratti nabiyyummaa isaa irratti hin gabaabbanne bakka kamitti immoo waaqummaa ofii ibse yoo jiraate as kenniteennaan waliin dubbannaa jechuudha.
Kan oke kana nama si gaafachuudhaaf adeemuudhaan keessummeessituu macaafumatti fufnaa jechuudha miti amma akkasitti. Ustaaza waliin jirtaa mini deebi'anii bara abshir. Sanii fi rakkoo. Okey saanuma inni eeggada kan gogoo dhabeera dhiisi kanarraa dhaabbadhu. Jechuun kun akkuma waliigalaatti bar. Kun waliigalaatti hanga yoona hedduu turteetta asirra. Warri waggaa meeqaa yoo jiru ani miidiyaamatti dhufuun kiyya obboleessa kiyya waggaa fi ji'a lama akkasii. Waan irraa dubbachuun koo immoo ji'a jaaru gaa uumamte kama koo seeraan fixuun kooyyuu fixuu yeroon siin jiru akkatatti namaa deebisan takka yookiin nama akka amantaa ofii ibsatan takka konfidensiidhaan yoo xiqqaate ji'oota muraasa warri waggaa meeqaa yoo sirra ta'an ni jiru. Inni kun barootaanii yookiin immoo guyyootaanii yookiin immoo ji'ootaan hin daangeffamu kana qabadha. Haa ta'u saniin siin jedhee bar hanga yoonaatti jechuudha hanguma kana hanga ammaatti wanni sitti himame ni jira wanti atillee argite ni jira bakka kamitti waaqummaa Yesuus argiteeti Yesuus waaqa jetteetti qabachuu dandeesse maaliif immoo Yesuusummaan kun nama qofaa gabricha waaqayyooti jettee irratti hin gabaabbanne. Ani garbicha waaqayyooti ani waaqayyo miti bakka inni ta'e yeroo naaf iddani hayyee ani waaqayyo miti natti amanina yoo jedhe okay. Garuu macaafni qulqulluun anatti amanaa jedhe Yesuus Kiristoos akka jedhe kan anatti amanuu iddoo jiraataa jedhe. Okey dhaggeeffadhu nagaafattee miti nagaafattee miti dhaggeeffadhu Yesuus Kiristoos namni anatti amanu yoo du'e illee jiraataa jedhe tokko jedhe. Inni kan biroon immoo Yesuus Kiristoos waaqa akkamitti akka inni isa godhe yookiin akkamitti akka amanee jiru bishaan Kiristoos daariitti jijjiirra waan muraasa yoo sii kaase du'aa boollaa kaaseera. Okey kana qofaa miti Yesuus Kiristoos kan dubbatetti anaaf abbaan tokko jedheera. Namni nama ta'e yoo jiru anaa fi abbaan tokko jedhe biyya lafaarratti hin argamne illee hin jiru illee nabiyyoota darban keessas illee hin jiru illee tokko dhaggeeffadhu. Ani waaqayyo keessaa bahee dhaggeeffadhu. Ani abbaa keessaa bahee dhufee kan jedhe hin jiru. Mee na callisine dhaggeeffadhu. Yesuus Kiristoos immoo otoo hin dhufin dura raajonni garaagaraa dubbataniiru. Akka inni gara biyya lafaatti dhufu jechuudha. Inni dur ture sun akka inni gara biyya lafaatti bifa kamiin immoo akka inni dhufu jechuudha. Lafa kahamee jirama. Nuti Yesuus Kiristoos biyya lafaatti bartoota isaatiin dubbate qofaa miti. Otoo inni gara biyya lafaatti dhufin kan dubbates erga inni biyya lafaarra dhufee raawwatee deemes kan dubbates hin amannani tokko akkas. Laali Yesuus Kiristoosii fi wayita dhufu keessatti namummaa isaa ibseemi. Maal si jammar namummaa namaatiin mul'ate malee bar yeroo mul'ate sanatti garuu aangoo inni ittiin jiru aangoo maaliin jira amma maaliin jira. Amma maaliin jira hin deemne ka gaafa hin deeme yoo hin deebi'e sitti nima dhufe. No amma maaliin jira jechuu kiyya bar amma maaliin jira amma erga lafarra jiraate namummaadhaan jira jette amma maaliin jira. Waan hundumaanuu jira. Waan hundumaa gochuudhaan. Hundumaa yeroo jettu. Yeroon jiru ka daangaatti godhuu hin danda'u waan inni jiru waan hundumaatiin jira. Waan hundumaatiin. Waan hundumaa yeroo jettu namummaa isaa himate yeroo gara biyya lafaatii dhufu. Ayyee himate. Eeshi yeroo ammaa kana ammattoo maaliin hin jira jedhe himate. Maal Yesuus Kiristoos maal akka ta'e dursa dubbatamee jira innis immoo yeroo dhufe dubbateera kaa eessa akka dhaqus eessa akka dhufes. Amma maaliin hin jiran jedhee bar amma maaliin jira. Ammoo hin deemne kaa hin deemne yoo deemanii deebi'uun jiraate dhufee tana maal akka inni jiru sinitti makaa hin deemne koo hin carraan hin geenye kaa. Yoo deebi'uun jiraate yoo carraa dhaqanii deebi'uun jiraate feesitti makaa isa yeroo sana eeggadha. Hin himne kitaaba keessatti hin himamne wanti himame hin jiru macaafa qulqulluu keessatti. Waan inni jiru achumarraa dubbifadhu agartu. Nuti gaa kan argine kitaaba keessatti namummaa isaatiin jiraachuudha. Yeroo lafa jirus nama ture. Yeroo samii kana keessas jirus namummaadhaan jira. Namummaa Kiristoos eenyu faadhe? Namummaa Kiristoos hin fayyade barbaadu. Biyya lafaarratti namummaadhaan inni mul'atu cubbuun keenya nurraa baatan jira. Namummaa isaa sanatu cubbuu keenya nurraa fuudhee bara. Maal eenyu kaadhe namummaa isaa namni samii keessa namummaadhaan jirare akkamitti namni waaqa ta'uu danda'a? Namni waaqa ta'uu danda'a? Waaqayyo waan barbaade gochuudhaaf dandeettii qaba. No himate kan inni waaqayyoon dura bu'ee himatee bar. Osoo Yesuus hin dhufin dura himatee bar. Maal jedhee himate? Ani waaqayyoodha malee namaa mitii jedhe. Duuba inni himateeti jira bar. Yesuus immoo maal jedhee himate? Yesuus kuni bifa waaqayyoo ittiin namatti mul'atedha jedha. Bifa dhageette taate. Eeguu akka jiru macaafa. Rakkoo qabaree kun akka macaafa keessanitti rakkoon qaburee bifa jechuun. Waaqayyo akkuma jirutti Yesuus hin mul'ate jedhe. Akkuma jirutti yeroo jedhamu kan
guutuma waaqummaan isaa kun yookiin immoo guutummaa guututti waaqayyo aangoo isaatiin akka keessa jiru hin dubbata. Fakkeenyaaf qoyimee bakka kanarratti waliigalaa deemna. Fakkeenyaaf ilmi namaati fakkeenyaaf gaafa uumamu yookiin Addaam gaafa uumamu bifa maaliitiin uumame? Bifa waaqayyooti. Ittiin mul'ate miti kan hin uumame inni uumame ittiin uumame. Inni uumame. Yes. Ittiin uumame. Yesuusis kakuu haarawaa keessatti ibsameetii jira. Yesuus Kiristoos bifa waaqayyootiin akka uumame. Bifa waaqayyootiin uumame kan jedhu yoo jiraate nan fudhadha garuu bifa waaqayyootiin bifa waaqayyo namatti mul'anneetiin namatti mul'ateedha malee uumame kan jedhu jiru. Uumame kan jedhu ni jira. Yesuus Kiristoos bifa waaqayyootiin uumame. Baasii hoo akkam jetta? Nan fudhadha kaamaa macaafa boondiidhamoo? Indi du'aati bara. Kanaafuu wanni nuti jechuu jirru gaa bakka kanarratti waan takka wanti atillee nuu qabuudhaa qabdu tokko yookaan atillee xiinxaluudhaa qabdu. Ilmi namaa yookaan namni waaqa ta'uu hin danda'u, waaqayyoonis nama ta'uu hin danda'u. Himatee jira waan ta'eef sii baasaa. Kaameeraa eeggacha. Okay. Ni mul'ata? Ni mul'ata? Okay. Efesoon boqonnaa 4:24 irratti akkana jechuudhaan dubbata. Namummaa haaraa isa qajeelummaa fi qulqullummaa dhugaatti fakkaattii waaqayyootiin uumamee uffadhaadhaa jedha. Yesuus Kiristoos. Eenyuun jedhe Yesuus Kiristoos. No. Obbole. Lakkira deebii dubbisi lakkee. Namummaa haaraan eenyunni? Dubbisi guutummaa isaa. Namummaan haaraa eenyunni siin jedhee bara. No, obboleessa kiyya yaada namummaa moofaa isa durii itti jiraachaa turtan isa qajeelaa isa qajeelaa nama goomsuu manca'e of keessaa baasaa hafuura yaada garaa keessanii keessatti haareffamaa namummaa gadi buti namummaa haaraa isa qajeelummaa fi qulqullummaa dhugaatti akkasidha bareechi garuu badanaa mul'atu dhugaatti fakkaattii waaqayyootiin uumame uffadhaa jedhe malee Yesuustu isaan uumame kan jedhu hin jiru. Eenyunni namummaa namaan jedhaa jira gara oliitti kaasii dubbisi. No, inni kun namaan akka malee taata hin jarjarin Yerusaalem. Hin jarjariniiti namummaan haaraa eenyunni? Sanuti karaa Kiristoosiin namummaa haaraa nama haaraa taaneera nuti. No, namummaa haaraa kan uffatamu kun eenyunniin jedhe. Hafuura qulqulluu sanaan namummaa haaraadha. Maal jette? Namummaan haaraan hafuura qulqulluu sanaan haareffamu. Lammataa dhalachuu jedhan sana. No, namummaan haaraa eenyunniin jedhe ammallee irra deebiin si gaafadha. Yoon beekne rakkoon qabu ni dhiisaa bara. Gara olii kaasii dubbisiin bakka nuti fannu. Hayyoota illee fiduu ni dandeenya Yesuus akka jedhan. San rakkoo tokko irraa qabnu garuu immoo namummaa haaraa akka jedhamee mana amantaa keessatti amanamu eenyunni? Addaam lammaffaan eenyunni? Addaam lammaffaan inni tokko biyyoorraa kan uumame inni garuu Addaam inni lammaffaan garuu isa olii waaqarraa dhufe. Maqaan jedhe isa kanas. Inni kun Addaam lammaffaati. Namummaa haaraa ka jedhame kun Yesuus Kiristoos Addaamin uumame Kiristoosiin uumame kan jedhu jiru. Inni iyyuu uumaadha waan ta'eef hin uumamne. Obsimee wanni Yesuus waan ta'eef itti gaafachuu dandeessaa dirqama fudhachuu qabda jechuudha miti. Waan itti gaafachuu qabu namummaa isa qajeelummaa fi qulqullummaa dhugaatti fakkaattii waaqaatiin uumame. Waan macaafarraa fagoo jiruuf malee dhugaa Rabbiin ositti hima ammumaanu garuu Yesuus Kiristoos isaaf miti kun taa'e namaaf dubbatamaa ranne kun. Kanaaf akkasii Yesuus Kiristoos illee fakkaattii waaqayyootiin uumame. Kanuma jechuuf Ali itti fufii dubbadhuu dhiifama okee? Fakkaattii waaqayyootiin uumame kan jedhu hin jiru. Ali. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. ሰላም ናችሁ? እንዴት ናችሁ? አላችሁ? ብሔር ብሔረሰቦች አልሐምዱሊላህ ደህና ነን። አገጅራተኔ
sabni fayyin jira keessa. Saban fayyinitti fayyisuudhaaf as jirra. Sabni fayyin yoo jiraatte harka baasa. Haadha qaroo fayyite? Anoo fayyeen jira qaata dhugaa simtu fayyine malee. Maaliin fayyite? Akkamiin fayyite? Kiristoos ilma Waaqayyoo argachuudhaan hin fayyeen. Fayyina bara baraa. Kiristoos ilma Waaqayyoo akkamitti arga? Yeroo akkamitti argatanii fayyansa? Fayyisaa lubbuu kooti jettee garaa keetti amantee afaan keetiin dhugaa bahu. Fayyisaa lubbuu kootiitti jettee. Yesuus fayyisaa biyya. Eenyuun fayyisa Yesuus? Kan itti amane hundumaa. Akkamitti waa Israa'eliif qofa fayyisa jaamitti hiree macaafi. Kan itti amane hundumaan jedhe. Kan natti amanu hundumtuu du'a kee kan natti amanu yoo du'e illee jiraataa jedheera. Malee Israa'el qofa hin jedhe. Israa'el qofa saba Israa'el qofa saba ati saba Oromooti immoo saba Israa'el. Dubartittii kanaan sana nagarree isheen saba biraa dabar. Maafa isheera isheen yookiin immoo amantiin Israa'el immoo ati Oromoodha. Maal ati Araba moo Oromoodha? Ani Oromoodha gaa. Anis Oromoodha maarree maaltu badere? Qommoon koo Israa'el hiriira moon fakkeenya. Ani lammiin koo Israa'elidha. Ani dhiigni koo Israa'el hiriira moon. Israa'el jechuun koo Waaqayyo qondaansuu qabuu jechuudha malee koo qommoo kootiin naamni hin jenne. Dhiigni Israa'el. Ilmaan kun lama. Kan nagaa keessani. Yaaqoob. Ilma Yaaqoob miti ilma Israa'el. Ilma jechuun maal jechuudha? Israa'el jechuun saba moo saba haadha qaroo? Israa'el jechuun saba jechuudha akka macaafa qulqulluun hiikaa lafa kaa'utti. Israa'el jechuun saba jechuudha. Saba qofa jedhee jira. Rakkoo qaba rakkoo qaba jechuun saba qofa jedhee jira garuu dhiigni Israa'el. Israa'el saba akka ta'e sii baasu saba akka Oromoo. Israa'el jechuun hiikasa sii baasu. Ani immoo Israa'el jechuun hiikaa sii baasu. Israa'el jechuun saba ilmaan kun lamaan. Oiga ati fakkeenyaaf Israa'el jechuun sabaa miti Israa'el jechuun. Hiikni isaa saba jechuun osoo hin taane hiika mataa isaa kan dandeenye qaba yaa biraa jira. Maalidha Israa'el jechuun ayyee? Israa'el jechuun hiikni isaa bakka lamatti yeroo hiikamee ilaalamu Waaqayyo wajjin wallaansoo wal qabu jechuudha. Ayyee. Kanaafuu. Ayyeen qabu. Ayyeen qabu waan tokko lama hiikan. Koiga koyaadha garuu. Iyya kanaaf Yesuus yoo wajjin qabsoo wal qabu saniif argame jechuudha. Warra Waaqayyo wajjin qabsoo wal qabu saniif argame Yesuus fayyisaa warra Waaqayyo wajjin qabsoo wal qabu saniiti. No barane bara simaati bara simaa sanatti godhe jira Baayibilii keessaa akkas kajoo bara. Jira ani no jechuun ani sabni qomoon koo akkasidha ani lammii Israa'elidha jedhe miti ani siin jedhe satatti irratti dubbadhe malee nama iddoo sana dhaquu barbaadu. Waamee kennu senti. Omee doo nama tokkotti dhibba saatanii dabartu qomaaliif waan dhaabbadheera mun jiru yoo deebi'eerate salaatee gaaffii itti fufaa kanas ni gaama. Nama tokkotti dhibba saatanii dabartu waan. Deebisi hanga inni dhufanitti qoy bakkuma kana na deebisi. Ayyee dhiisi ayyee. Ayyee kiristaana biraa yoo jiraate siif yee shawaalij jirta? Nagaa akkami? Jira alhamdulillah akkamati? Jira kun haati qaroo irti ani haadha qaroo sissilachuurraa gaafii qaba. Ishi gaafadha ana dura gaafadha. Haadha qaroo dura gaafachuu fedha. Ishi fufee haadha qaroo deebisiif. Dhageessaa jirti miti? Gurraan qaba ena nagaa. Ati pentire moo ortodoksiidha? Ano kiristaana. Ishi ati kiristaana Yesuus waaqa miti? Har'a nagaa fattaare? Karaa akka Yesuus aboof aangoo dabarsee abbaa isaatti kennuun beektamu beeka. Waan dubbachuuf yeroo qabu orma kana gaafata. Aboof aangoo eewutti dabarsee kenna erganni waaqa ta'e. Abbaa fedhetti dabarsee haa kennu.
Gaafa lafa deebisuu hin dandeenye jechuudha. An gaafis gaafataa bira. Ani musliima miti gin ani gaafis gaafataa. Aloo gaaffii deebisuun barbaanne malee buleetti kun salphaadha barnaaf. Waan uumaa isin waan kamiyyuu koo keessa gadi lixees ni deebisuudhaa fi manni kun waan hin fudhanne dhugaa utuu arganii maal jedha beektaa macaafni qulqulluun ifa sana fudhachuun barbaanne jedha hojiin isaanii hamaa waan ta'eef jedha sii galee ammoo kanarraa waan deebisuu dadhabuu miti gadi fageessee garuu saba fayyutti himu malee saba fayyinetti maal godhi himu. Baaqni hin ta'u kaa baqachuu miti. Aboo faangoo sana yoo kan dabarsee kennuun. Macaafa qulqulluu dubbisi ani ol musliima miti jettee miti macaafa qulqulluu dubbisi anaafati waan wal gaafannu qabnu iskee. Okay, yeroo takka kooyi. Wanti nama kolfisiisu iddoo kun dirree caafa nama jiran kolfan qabu. Aragaroo yeroo takka mootii qabadate aragaroo. Siif shawaa liji yaati qaroodha ammaa fi hafuura keessa galtee gaaffiillee nu deebisuullee fadhiin qabdu dhiisi amma na gaafadha rakkoo miti fadhiin qabdu isiin maaliif jennaani waan deebistullee waan hin qabneef fadhiin qabdu walumaa galatti tole kasi gaafadha na gaafadhu. Na gaafadha eessaa fuuti waan deebistu. Ali es gaafadhu si gaaffii yommuu nu jiruun deebi'aan jiru. Naa gaafattu ati gaaffii talaa hin deebisneef mi gaaffii siifiyyee shawaa lijii hin deebisneef miti muut qabadhu bichoon deebisa barbaaddu waan ta'eef haala gaafattu mana walii gadi oofan walii muut qabadhu. Maal dubbataan jirtu giddumaan dubbataan amma xiqqoo gaa waan ta'eef ni dubbatte iddoo garaa keessanii ni dubbatte miti kan akkasiin jaallattu barsine. Kan dhugaa fitti mun barbaadda malee. Gaafate wallahi beeytame akkan waan maal akkan ta'e ni beeytame tisa khayr inshallah dhiisi amma muut qabadhu. Eessatti si beekaan sin jedhu. Ayyee nan beeytu ayyee walin beeynu wal wallaallaa muut qabadhu sin jedhan. Okay, mana walii gadi maal daansii maal nu sirbisiiftu ijo khayr inshallah. Ayyee siif shawaa lijitti fufi. Eeshi gaaffii amma sin gaafadhaa. Ayyee. Nabi Muhammad ergamaa ta'uu isaa eenyutu dubbate. Fakkeenyaaf hoggaa Yesuus kara biyya lafaa dhufu ergamaa ta'uu isaa dubbatameeti akka Yesuus kara biyya lafaa dhufu dubbatamee dhufu. Hoggaa Nabi Muhammad dhufu eenyu dubbata akka inni ergamaa ta'e biyya lafaa dhufu. Waaw gaaffii akkasii gaafatalla bareechanii gaaffii bareedduu maashaallah. Takkafaarratti Nabiyyi Muhammad salawaatu rabbi salaamu alayhi gaafa akka inni ergamaa ta'e yookaan akka inni ergama rabbiin argate eenyutu dubbate jettee gaafatte gaaffii bareedduu fi barbaachisaa ta'e. Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa quraana keessatti namoonni illee kan dubbatan ni jira. Ka rabbi illee fawqa samaawaat irraa inni ergamaa ta'uu isaadha. Rabbiin akka isee argate dubbatee jira. Fakkeenyaaf rabbiin quraana keessatti gaafa uummanni inni itti ergamu gartee ergamaa rabbiitii miti kun falfalaa kun wanni inni dubbatu kunillee kun saahireedha maal jaanii wanni isaan dubbachaa turanii ammas dabalataan ilma guddifachaa isaadhaa Zaydii jechuudha. Zaydiin Nabi Muhammadiin ilma qaba jaanii gaafa isaan dubbatan rabbiin boqonnaa 33 ayata 40 irratti maal jaanii maa kaana Muhammadun abaa ahadin min rijaalikum walaakin rasuulallah wa khaataman nabiyyiin jaa rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa. نبي محمد صلوات ربي وسلام عليه الله سبحانه وتعالى إني إسيرجته فوق السماوات الرجاء به في القرآن جتساتين كيزتي ربي مال جد بدن ما كان محمد أبا أحد نبي محمد صلوات ربي وسلام عليه إسن الرأبان متكل أبا ديرة كل هنتاني ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن قالوا إني رسول ربي توخان إرجما ربي تيت أمور نبيوت اللي تهجرا ربي سبحانه وتعالى ergamoonni isa dura akkuma Abrahaam akkuma Museen dabranitti akkuma Abrahaam akkuma Musee akkuma Yaaqoob akkuma Iyyoobitti ergamaa isa dura dabran garuu inni ergamoota sanirraa kan xumuraati jaa rabbiin Nabiyyi Muhammad salawaatu rabbi salaamu alayhi akkasitti rabbiin akka inni ergamaa rabbii ta'e inni ergamaa Allah akka ta'e ragaa beef rabbiin dabalataa rabbiin quraana keessatti boqonnaa 21 ayata 107 irratti wamaa arsalnaaka illaa rahmatan lil aalamiin يا محمد صلوات رب السلام عليه نتي عالم خنا هندف أخان الدنيا خنا مرف رحمة قوني سيرجني جا ربي سبحانه وتعالى تبلت ربي القرآن خيستي سورة الياسين بقولنا صد مجافة آية صديرتي إنك لمن المرسلين جا ربي
رقمت يا محمد صلوات رب السلام عليه أتي إرجما الراهجة على صراط المستقيم داندي سري داندي كتيلو رجرتا جا رب النبي محمد جتورا دبرت ربي سورة محمد رتي محمد رسول الله محمد إرجما ربي تي نبي محمد كوني إرجما الله تي جا ربي دبتا جتورا كناف الله هاتيتو فوق السماوات الرا رجا به في أكن إرجما ساتي أكن نيجرتي إرجما نبي محمد أكن إرجما ساته ربي فوق السماوات الرا رجا به في جتورا سيف ربي دبته ولا ما قالت قد نموني جيران اللي بقى أداد تجرو حديث خيزة سيفتو أنت قارو وأني هندرا وكفى بالله شهيدا الرجاء وأني ربي انت عليه انجر الله هاتيتو إسا إرقديتو رجاء به أكني أرقما إساته أكا ربي نسي أرقدي الله هاتو فوق السماوات الرا سمي ترباني أولت رجاء به في جتو سمي تربان أرشي قبت أولته أجر رجاء به في ربي أكا نبي محمد إرقما إساته يجتو هناف واني ربي عليه انجرو رجا ربي عليه انجرو ربي سير قديتو أكني أرجمات رجا بيف ماشي نبي محمد مو يسوع استو أبو رقم كلاتون كافي بريد هذا تكفارتي أبو واني جامن جر فكنيا في نبي محمد صلى الله عليه وسلم ربي القرآن خشت يرود بتو إرجموته هندت يكامنو إنما إرجموته إرجسان كيسا لا نفرق بين أحد منهم جاء إسحان الرجدو نما تقول لي أدهم باسنا يا ربي جدو إرجموته خنا الرلا نما تقول لي أدهم باسنا خنا رجال ستاني خنا رجال جالسنا يا ربي جرو جري ربي برت والجالو دندو لا نبي محمد صلى الله عليه وسلم فكان نبي محمد نبي الدنيا خنا قوتو لا غرقب ربنا كما رأيف القرآن خشيش دبدت بقولنا دي تكفى آيات دبا في تربرتي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين يا ربي توفى إلمان نما الدنيا خنا مرة ربي سير جنيه جيت دبدا يجون قالوا يسوع كريستوس عليه السلام بقولنا صدف آيات فوفتر مسجلتي ورسول إلى بني إسرائيل قال إلمان إسرائيلتي نبي الله عيسى عليه السلام إرجما استاسم نجا قال إرجموا ماتيني قال عيسى برسيس سانيرتي ولينجالن مخان وانتو كتوم سانيرتي ولينجالن قالوا إرجموا مارت والجالن كم والتعالى جنان نبي محمد الدنيا خنا قوتو في إرجم أما إرجما جني في إنسي توخان إرجما نما في جني تيجورا نبي محمد صلى الله عليه وسلم قالوا يسوع كريستوس عليه السلام سب إسرائيل قفت إرجمي سب إسرائيل دوّة إرجمي جتور دين كيلين غرغرا إسافيل لي أكو مخنا متي نبي محمد في الله دين كيلين كنا مجروخان ملكتا أمني ترجم سون نبي يوم ساني بيخنيف جتور أكن نبي يوم ساني بيخنيف فكان يبقى في يسوع كريستوس عليه السلام دين كي غرقدو كنا مبيجر akkasuma gaafa nabiyyu Muhammad illee dinqii kennamee jira jechuudha. Kana rabbiin nabiyyoota dinqii takkan kennuuf bakka jechuun waa wal fakkaataa takka hin kennuuf rabbiin nabiyyoota jechuudha. Maaliif jennaani? Fakkeenyaaf nabiyyi Allah Isaa alayhi salaam Yesuus Kiristoos rabbiin dinqii akkamii kenneef jennaani? Dinqii akka gartee du'a kaasuufaa, jaamaa jabanuufaa, lamxii fayyisuufaa, madoo fayyisuufaa waan akka allaattiidha tolchee hayyama rabbiitiin allaatti taate bararuufa waan akkasiisan kan jechuudha. Ergamaan Nabi Allah Isaa alayhi salaam zaban san keessatti ummanni itti ergame sun akka nabiyyummaadhaan itti beekaniif yookaan ummanni itti ergame suni akka dhuguma rabbi irraa ergame jedhanii isaan amananiif jecha rabbiin dinqiilee akkasiisan nabiyyiidhaaf kan jechuudha. Yesuus Kiristoosiif kan yeroo san keessatti dinqii kana barbaachisa akkuma Museedhaaf ulee isaadhaa jawwee bofa godhee ture akkuma Museedhaaf ammas ulee isaadhaa dhakaadhaan dhahee bishaan faa keessaa burkisaa ture jechuudha. Dandeettii Waaqayyooti malee dandeettii Museetii miti. Akkasumatti Yesuus Kiristoos illee dandeettii isaatiin osoo hin taane dandeettii Allahaatiin yookaan dandeettii Waaqayyootiin du'a kaasaa ture. Zabana Nabiyyuu Muhammad illee dhufee zabana Nabiyyuu Muhammad keessa yoo dhufne Nabiyyuu Muhammad salawaatu rabbi salaamu alayhi nama ji'a bakka lamatti adda dhoosaa ture jechuudha. Hayyama rabbiitiin dandeettii rabbiitiin ummanni akka nabiyyummaa isaa amananiif jecha dinqiilee garaagaraa bakka lamatti baasaa ture jechuudha. Tole dinqii gurguddaa kan nabiyyi Muhammad hojjetan keessaadha tokko ji'a bakka lamatti adda baasuudha. Lamaffaa gaafa miraacha yookaan gaafa samii bahan Jibriilii wajjin jechuudha. Jibriilii wajjin nabiyyi Muhammad salaatu rabbi salaamu bakka maleekaan takka illee hin deemne nabiyyi Muhammad salaatu rabbi salaamu alayhi dhaqee salaata shanan irra musliimoonni salaata kana rabbi wajjin wal dubbisee irraa fuudhee dhufe jechuudha. Kuni boqonnaa 17ffaa ayat takka irraa jira jechuudha. Garuu nabiyyoonni kuni
نبي محمد صلى الله عليه وسلم عليه إرجموا ما خيستي نبي الله عيسى وخان يسوع كريستوس النجال يسوع كريستوس